Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii anillee nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u egaa har'as viidiyoo haaraa qabadheen dhufeen jira viidiyoo koo yoo jaalattan laayikii gochuudhaan agadhuma sagantaa kiyyaatti na faana turaan isiniin jedha egaa namoota baay'eedha meeshaa mana keessaa kan na gaafatu haa ta'u malee sadarkaadhaani akkuma isin gaafii na gaafachaa jirtaniin isinifan deebisaa yeroo baay'ee ijoolleen keenya biyya arabaa jirtanii waa'ee maashina uffataa fi waa'ee firiijiitti na gaafattu firiijii keessa maashina uffataas meeqan bittee daraakee jettanii gaafii na gaafattu wanti kuni waan salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo darbee viidiyoo isin hojjedheen ture wanni fedhe haa dhufu wanni fedhe illee haa dhabamuuti. Firiijii irraa maashina uffataa bitadhaa Itoophiyaa keessatti baay'ee kan nama tajaajilu meeshaan kamiyyuu iddoo itti nama tajaajilan qabu garuu irra jireessatti Itoophiyaa keessatti maaltu nu gargaaradha malee birriin jiraate yoo bitattan meeshaan kamiyyuu tajaajila mataa isaatii hin kennu garuu harka caalatti meeshaa kana yoo bitanne faayidaa guddaa qaba akkasumallee dadhabbii irraa bilisa taanaa kan jedhuufini malee firiijis humni keessan danda'e yoo bitattan rakkoo hin qabu haa ta'u malee waan hundumayyuu dursaatii maashina uffataa bitadhaa kanan jedheef sababa qaba sababni isaa maalidha yoo jettanii amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa akkuma biyya Arabaatti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf akkuma biyya Arabaatti maashina uffataatiin guyyaadhaan wayaa miicaa oolu Itoophiyaa keessattis namni lama yoo mana keessa galee dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee maatiin hin baay'inuu hin jiru mana maatii baay'etti wayaan baay'ata sana yoo hin taane garuu wayaan hin baay'atu jedha namoonni tokko dhugaa dubbachuudhaaf numa baay'ata manaa ba'uu waan hin oollee fi yeroo manaa baanu immoo wayaa garagaraa qayyarannee hidhannee waan baanuu fi wayaan suni xuraayituma nutti deebi'a waan ta'eef xurii sanaan qumsaaxinii keessa kaa'uu waan hin dandeenyeef dirqama keenya miiccina waan ta'eef dadhabbii irraa bilisa kan nu godhu maashina uffataa jechuudha. Egaa maashinni uffataa kuni kan kee meeqan bittee jettanii namoonni baay'ee na gaafatanii kan koo yeroo ani bitee amma meeshaalee mana kiyyaa erga hojjechiiseen amma waggaa tokkoof wayi ta'eera jechuudha. Waggaa tokkoof biyaansi ji'a 3 ji'a 4 ta'eera jechuudha. Maaliif yoo jettanii waggaa gannaa darbee meeshaalee kiyyaa wal jalaan kanan bitee xumure waggaa gannaa darbeeti jechuudha. Amma gannaan iyyuu hedda ba'ee hagam akka ta'e hin beektu waan ta'eef ergasii immoo meeshaanii baay'atu dabale ergasii meeshaanii anamma maashina uffataa innaa sana jechuudha yeroo sanatti gatiittiin konkolaataan fe'e malee 35,000 nan bite maashinni uffataa koo kiiloo 14 35,000 nan bite amma garuu gatii sanaan hin argitan jechuudha maashina uffataa kana gatii sanaan hin argitan egaa viidiyoo yeroo darbe isin hojjedhe keessattis meeshaa wal jalaa fakkeenyaaf akkuma mindaa fudhattanitti mindaa ji'a tokko keessaa waan ta'e wayii bitadhaa lafa keewwadhaa maaliif shiinillee hin taane maaliif cirfaallee hin taane wanti akkasii wanti wal jalaa bitattanii deemtan faayidaa guddaa akka qabu sirriitti hubadhaa si'a tokkotti amma biliyeena too qabaatte si'a tokkotti meeshaa mana keessaa biteen har'umaa Itoophiyaa galeen har'umaa maallaqa nan qabaa meeshaa mana keessaa meeshaa na barbaachisu har'uma bitadhee guuttadha yoo jette baay'ee sitti ulfaata duddaaf garaa ta'a inni jechuudha. Kanaaf egaa yeroo achi jirtanitti yeroo biyya Arabaa jirtanitti nama amantan nama akka garaa keessanitti amantan egaa akka garaa ofiitti illee namni hin amanamu haa ta'u malee namni iddoo itti amanamu qaba waan ta'eef hiriyaa keessan haa ta'u abbaa manaa keessan haa ta'u obboleettii keessan haa ta'u nama amantanitti maallaqa keessan mindaa ji'a tokko yeroo fudhattan ka ji'a tokko keessaa shinii darzaana gimmaasha fakkeenyaaf yoo bitattan kan ji'a sattaanuu keessatti immoo moqorqoraa tokko bitattan kan ji'a sattaanuu keessatti tuma akkana jettanuu osoo isinitti yaadin dhugaa dubbachuudhaaf osoo isin hin beekin meeshaa guutuu mana keessan keessatti bitattu. Anamma meeshaalee ergan dhufee mana kiyyatti bitadhe dhugaa dubbachuudhaaf waan akka cirfaaf maankaa malee gonkumayyuu hin jiran. Innaan biyya Arabaa jiru kan meeshaalee mukaa yoo ta'es yeruma sanan hojjechiisee meeshaalee bitamus kan akka irkabootii kan akka siinii kan akka soofaa addan dhufeen bite jechuudha kan akka maggaarrajaa kan akka waan ta'ee achuma taa'een hundasaa bite jechuudha keessattuu kan akka firiijii maashina uffataa qumsaaxinii
wayaa keessa keewwattan akkasuma alga kanneen kana biyya arabaa teessanii yoo bittanii waanummaan kana caale hin jiru jechuudha. Egaa itti xiyyeeffadhaati firiijii irra maashina uffataa bitadha. Egaa maashinni uffataa kuni yeroo kan kootii isinitti meera gatii isaa man ittiin bitee garuu immoo yeroo kana jechuudha. Kiiloon 14 mana 45 jechuudha. Yeroo ammaa kana kiiloon 14 mana 45. Egaa maashina uffataa kuni kiiloon isaa 3 Itoophiyaa keessatti kan argamu. 3 kana gaafan jedhu yoo bittaaf baatan illee gabaa irrattis suuq irrattis eessa irrattuu kan argitan kiiloo 12, kiiloo 14, kiiloo 16dha. Isaan kun hundumtuu immoo gatiin isaa walirra waan ta'eef irra jireessa kiiloo 14 fi 16 bitaa jira namni waan ta'eef irratti xiyyeeffadhaatii maashina uffataa bitadha. Inni kaan hin qaqqabamu. Itoophiyaas dhuftanii waggaa 1, 2, 3 hojjettanii seenuma bitattu garuu maashina uffataa dadhabbii isinirraa waan buusuuf bitadhaan isiniin jedha kiiloo 14dha kan inni isinitti himamu.